arrabsan ummaat yebar suuraa isii finnee haa suuraa isii barbaannee taa'ee isii arrabsina maallaqa harargee baasuu qabdi jaanii ambar akka gargaarsi oromoo sirraa'uuf okay sageessaa shaqqalatus wan beenuuf akka gargaarsi sirraa'uuf jechuu akkana gargaaraa jennee akka ummanni habashaa gisee gargaarsa guuran keessatti gisee waan dabre hunda screenshot godhanii baasanitti akkana gargaarsi sirraa'u qaba wanti najibbaniif wanti narra duulaniif wanti duubaan nama natti erganiif maal waaniin gargaarsi akkana gargaaramuu qabaa jee akkana baasee waaniin garsiisee jechuudha because ana akka namaas hin fedhu annis hin barbaadu ana gargaarsa keessa seenee hin beeku hawaasaan amma duras kalees deengatis gargaarsa keessa seenee hin beeku harka afaan duubatti sagalee ta'a duraanis jechuudha. Anu laalu eegee galteefuun aan dubbii haasawuu barbaane eegee galteefuun fixadha. Kaleessas dururraa maakiin gaafa Oromoon dhukkubsattus ta'e dhahamtus ta'e maallaqi irraa gargaaree feesbuuk irratti honoo gargaaraa jee uummata kaasee poost godhe jechuudha. Gaafa wallootillee deemtanii ilaaluu dandeessan. Halkan guutuu hanga kalee na dhukkubduu achirra taa'itiin waaniin qaburraa gargaareetiin poost godhe jechuudha. Warri silaa gargaarsa keessatti hirmaate mee risiitii isaan gargaaranii ka poost godhanaa fidan kan alaabaas seen poost goone jechuudha. Sigalee irratti sirmaannee maallaqa keenyarraa illee gargaarre jechuudha. Angkan hawaasa kiyya kanaaf sa'a 24 laayif irra taa'ee gargaarsa irratti hirmaadheef haadhatii yaabsilaan sa'a akkasii kanneen arra bikka biraan jira jechuudha. Ifiiti yaabsilaan sa'a akkasii yeroo ofii kanneen jechuudha. Sa'a mee guutuu irratti eenyee gargaarsa itti arrabsamee ittiin cabee maallaqa hin geenye uummata biraan idiit godhanii jaanii maqaa gisee narra godhan ustaaza kan yoo ofii gargaaranii namatti kan nama san fidanii nuun himan ustaaza sanuu dararree gisee meeqa finne sheeka gisee lama ol fin akkaawuntii barabbara ajaanii barbarree garsiisne akkas godha hayyee goone hattuu jedhamee dhumate eega hattuu jee ummaan tiyyees arrabsamte ammas lammata hattuu ja'amuufin gargaarsatti seenaamee rabbistu haadhaatu eegadda hattuu naan jedhan haadhati jettee arrabsan haadhati jette takkaa nafxanyaan ana malee ummaati arrabsteen beektuan miidiyaa kana jecha tokkoon miidiyaa kana rabbashuu ture hin beektan guyyaa tokkoon naati shan abbaati shan naan jetteen beektuan nafxanyaan arra garuu ummaati arrabsan abbaatii arrabsan bikka haadhaaf abbaan itti xiqqeeffamutti gargaari naan jettan maali sila akkam jechuudha akkamitti yaaddan waan fedheellee ta'u bar haadhaa bar haina dhalteen na guddistee bar kabajamuu bikka kabajamuu qabdu bar kabajaan irraa gabbuuteeti bar ka gargaarsa irratti hirmaa'u naan jaan asli gaafattee minaaman dhageeffadhu ammas asli gaafadhaa minaaman dubbii kijibaatu kun sagaleen an akkas jee yoo jiraate hafidan ani kan hin jee abbaan fayyatti arrabsame ani itti arrabsamee bar ummaati yoo hundaatti arrabsame ummaati bar suuraa isii fin akkasii jechuudha kanaafuu ani bikka haati kiyyatti arrabsamtu itti xiqqeeffamtu wanti fedhe haafu malee wanta akka hin godhu jechuudha. Eenyu olitti ta'ullee uummataaf sagalee ta'ee jira. Wantummaan jechi naan hin jaamne hin jiru. Annami na arrabsuu baatu maan irraan kaa'ine. Wallahi arrabaaf bikkas hin qabu bikkas qabaadhees hin qabu jechuudha. Garuu dhuftanii gisee na gaafattan akkasii asliin gaafadha jettee maal rakkoo qaba? Asliinis hordofaa mataa isaa qaba. Kalees ta'u gargaarsa irratti waliin hirmaachuu turre inni gargaarsa nama sadii akkana qabee jira. Gaafannee akka gargaarsi walii irratti dhufne innis yoo achii banee nama biraa gargaarsi anis asii gargaarsi hin ta'u walitti wal mari'anneeti gargaarsa tokko goonaa gargaarraa mucaa kana jennee bara akkami asliin gaafadha jetti akkami aslii dhiisaati anuma qofatti wanni jaa'ee barbaadan jechuudha abbaan fedhe gaafadhee waan fedhe godhuun mirga kan qabu ana jechuudha isin nan guddisne isin nan deenne isin nan dhalle isin qarshii takka ka kiraa manaa naa kafaltanii nan jiraachistan osoo nuti jaalata teenya nuti tumaa kayetan maal na tumtan na laltammoo nuti tumaa nuti gorfata nuti marre maa biyya kanaa nan baasii yoo teessan ta'e akkasii bar kaayiroo keessaa maa nan baasiin duba akkas taanaan fagoo maa deemtan nu jidduun seenaa jettan kunoo kaayiroo keessan jira baqattuudha maaliif waraqaa naa gootanii nan baasan dila kana yoo akkatti na jaalattanii nuti gorsaa nuti tumataa teenya jettanii yoo akka na jaalattan kaayiroo keessaa maa nan baasin haree teessee. Galatoomi lubbuu kee mukkee ta'e galatoomi lubbuu baay'ee
dhugaa rabbii gaafii si gaafadheef deebii ummataaf maaliif hin beektaa maafa si gaafadhe beektaa lubbu akka dhuunfaa keessatti akka na deebitu osoo hin taane akka ummanni gaafii kanaatiin sirraa baratuufan agartee namni maaliif cal'istee giseetti jaallaaltee afuutti waan akka waan tokkotti ilaala waan ta'eef ummanni azara jirtan namni kuma ibba lamaa kuni sheer ganama ani baay'een micoomtuni nama akkanaati miti lakkaa isii waan akkanaati namni waraabbachuu danda'a viidiyoo san baay'een dubbadhe garuu nagaani kanaafu akkanatti ifa gisee gootee itti himtee anis nan baradhaa kan na jala jiru sin barataa namni biraa sin barataa barumsa namaaf ta'a agartee waliin tokkoomanii immoo akkanatti wajjin haasaanii wal baxabbatu wal arrabsuu osoo hin taane ani itti meera ganamaayyuu maakiin harargee qofaaf hin qabsoofne ummata keenya hundaaf qabsoofne akkanan godhinaati seeraan hin gaafannaa seeraan adabna bakka teenyaa maali jala qotammetu kana homaa meti lubbu kanas kan si baasu nuyi kanas bakka Ono rakkoon duraan amma gaafa maatii nuti tokkos biraa nuti akkas bira gisee jaalama je'an ta'u ummaa kiyyaa qofaan isaan jaalaluma siif qaban lubbu isaan jaalaluma siif qaban atiin kutaa kabii keessatti alachuun nuti Oromoo ta'uu kee nu boonsanuti dhugaa rabbi Oromoo ta'uu kee qofti nu boonsanuti gal isaanii hamma itti dhagaame dubbatan gartee teenyaa hin adabna bakka maaf asli nutu heerumsiifata maaf heerumti nu duuba jedhan isaan malee waan akkasitti qinxalanii aaraniif miti ummata harargee yoo taate hin gargaara rakkoon qabu ummanni keenya darage fiji maaltu jira ni beektaa deemsa wallahi haasawni irraan barbaanne baay'ee dhaggeeffadhu asli gaafattee minaamin dhaggeeffadhu ammas asli gaafadhaa minaamin dubbii kijiba maal addattee deemtaa man jaambaran dhaabbadhu geemni akkanaa miti isinitti dhagamu akka mee tabiraatti haaftume tabiraatti haaftu baran himi yennaan amma fakkeenya footoo silaa waardaan akkasitti itti waajaaru fi barbaade wallahi idoon itti waajaaru fi barbaade akkanan godhu naan taatu malee ishiinis naan taatu waardaan sabboon tura kinama waardaan argatti siniif amante malee wanni hin jettu kabalitti nu fide garuu saayibummaa fi obbolummaadha malee rakkoon takka nu iddoo hin jirtu jaalalti nu iddoo hin jirtu dhugaan isin hin jaa wallahi jaalalti nu iddoo hin jirtu obbolummaa bakka qulqullumina garaa walitti qulqulleessinee walitti dhiyaachuu dhiyaati kana mara bakka yoo anis hagan danda'u takkaatu geema nama taphachiisatu bira waan takkaatu garuu immoo sinii galee garuu immoo adhaan tana intala teessan hoggaa akkasin nama duratti qaanyasitan qaanyadha isin wallaahi isin harree luka lamee hedduun baatan gaa hin garsiiftuu saashiin hingarsiiftuu saashinis tish wallahi na aarsita wallahi lazim muniira ni moomte nasraan ni moomte na'imaa jaarsoo ni moomte hundumti saddeeta kaatee as baate maqaa harargeetin ni moomti maali boo rabbii sunuma sodaadhaati maali akkan if keessa deebii aflaala haa ijoollee teessan bira dhaabbadha sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija beessaa sani yoo ati madaa ta'e dhiiga harka irra kaattee carqii itti naaqannaatti ambiti harka carqii si kan teessi wajjiniiti madaa teessan taasiin dhiigattu duuba ibsaa maal isinii godha biyyiti maal isinii godhe dura of jaaladhu bira sagayya of jaaladhu nama isin hin beekne namti isin mataadhaa keenyattanii nama harargettis nama harargummaa hin beekne dhugatti amma xooxoo kanarra wallaahi wattallaahi waardatu irraa harargummattama warda tura sabboon turu sabboonummaa wardaa maali beektaa jibbiinsa ituutu sin qabdu amma wanni isin waan kana kun akka xiinxalu ishiin tun maaliif akkatti hin jibbine ibsaa kanas ituu tanas maaliif hin jibbine no takkaanaa fi wardan ati gosatame itti wajjiin dubbannee hin beekne wallaahi lazim takka nanna goone dhufee orumummaa wali dhufa obbolummaa wali dhufa bas abo ibsaa dhiisinaan jettu wallahi lazim ibsaa carcar jaanuun dhiisinaan jettu carcar ma jaawaltu tun carcar matanuma nutti keessaa namti maa jaawalta sifaanaan jettu maa takka garuu immoo isini wallahi isinin taajjabe hedduu isin taajjaben takkarra lamarra isin taajjabe takkarra lamarra sanuu kana isin taajjabu maaliif beeytanii silaa isin taajjabe isinin dhiisa geema bakka bira irraa barumaa mataa taatanii mul'atan bar namni isin hin danda'u bar geema bakka sheer godha geema bakka bira irraa namni isin hin danda'u bar mataa taatanii ilaala akkatti fardaa goflaan xiqqollee taatu ambar huggaa
وايدو سلا وايدو ما دكان سمالين دوبة تاني سندوم والله لازم سلا دوكي سير راخص والله استجرامي وروني نترا كوررجي بينا هررجي ركوررجي وارد الرام بيتا وارد كسر ديما لا ديما ركعتان هررجي رفون